Guyyaarraa magaalaa Jijjigaa iddoo abbaa qabeenya Musee Garrii hawaalaa yookaan lookaal manii tiraansfer mustaqbal Jijjigaa biraanchi jedhamtutti hooggantoonni liyyuu poolisii fi abbootiin qabeenyaa akkaataa weerara daangaa uummata Oromootti finiinsan irratti mari'atanii jiru. Marii kanarratti komishinariin poolisii mootummaa naannoo Somaalee Farahaan Taayirii fi itti gaafatamaan biiroo barnoota naannoo Shanii obbo Ibrahim Sa'ab argamanii jiru. Marii kanarratti jarri lamaan akkas jedhaniiru. Amma mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa lolli deemaa jiru lola gosaati jedhanii beekan. Kanaaf carraa kanatti fayyadamuun haloo bahuu qabna jechuun waada waliif seenaniiru. Meeshaa waraanaatii fi waan barbaachisu hunda abbootii qabeenyaa waliin taane nuutu isiniif guuta jechuun ahadii waliif galaniiru. Isin lafa teenya deebisuu qabdan jedhanii waliin mari'atu dhageenyeerra. Keessaafuu Cinaaksan, Moyyaalee fi Baabbileetti xiyyeeffannoo akka itti kennitan barbaanna jechuun eeraniiru. Weerara humna guddaa waliin ummata keenya irratti banuuf qophii akka xumuratan mirkaneeffannee jirra. Kanaaf qaamni dhimmi ilaalu yoo dafee furmaata ittiin kennine rakkoon as deemaa jiru hamaa akka ta'e hubachuu qabna. Dhaamsa kana akka qaama dhimmi ilaaluuf ergitan waliif dabarsa.